yakka qorachuu hin danda'u baay'isa wayi. Poolisiidhuma keessa qorataa yakkaatu jira. Damee qaba jechuudha wanti hunduu. Poolisiidhuma ta'edhaaf huccuu poolisii walitti miilitarii yuunifoormii uffateetiin miti kan waan tokko gochuu ni danda'u sinii galee. Akka qaba dambii qaba seera qaba akhlaaqa qaba wanti hundi karaa ittiin hojjetu qaba. Eenyudha qorataa yakkaa murtii abbaa murtii qorataa yakkaa isa. Kana achirratti gaafatu jechuudha. Kan murtii illee dabarsu isa hidhiitumii. Laalame rabbiin isinitti haa mul'isu. Maal abiyyiin lafuma duwwaa beeta mangistii taa jira. Wallaahi laazim. Abbichuu miskiin. Lafuma duwwaa beeta mangistii 4 kiiloo taa jiranni. Mootummaan biraa kan biraa jira. Wanti kun ija kaameeraa akka carraa rabbiin seensiseeti malee bukoo cubbuu dabni uummata keenya irratti dalagamu kan kaameeraan hin argin kan kaameeraan rabbii qofti argaa jiru wallaahi summa wallaahi dhaga'u itti dubbachuu irraa dubbachuuf miti dhaga'uuf iyyuu isin rifachiisa jechuudha. Isinii galee kanaaf ammas taanaan jirtu ajaa'ibatti jirtu kaabineen fi hooggantoonni aanaaf godina wallaahi summa wallaahi tiktookii kana keessattuu an kaabineen akka tiktookii fayyadamu warra argeeyyuu baay'isa wayi wallaahi summa wallaahi isa dhuga maqaa rabbii hin isinii kakadha kaabineen dhugumatti tiktookii fayyadamu arruman argaa jirayyuu rafaniin bulanu onlaayinii irra waan nu dubbanu tokko tokkoon nu dhagahu tokko tokkoon jechuudha isinii gadee tokko tokkoon poostii kee maal kee tokko tokkoon argu tiktookii ati maqaan beekne fayyadamaa jechuudha. Ati maqaan beektu koomantiin barreessanu laayikiin godhanu sheeriin godhanu namoota 400 as keessa jiran keessa yoo xiqqaate kaabineen 30 as keessa jira hin dhaggeeffataa jira. Sii galee dhaggeeffadhaa bareechaati. Dhaggeeffadhaa bareechaati. Ammas taanaan biluu xaxxu yeroon isin hin jedhu gabaachuu albiyyaas baalloo. Nyaadhaa dhugaa boccoqaa itti fayyadama yeroo hangoo qabdanutti. Beekamaadha kun biyya kana keessatti aadaadha waan ta'eedhaaf isinii galee halaal yaani. Halaal habiibi maafi mushkila garuu cubbuu daangaa hin qabne wayii uummata irratti raawwatina. Yoo har'a sii naftee jette sanyii kee gosa kee fira keetti irratti cubbuun sun deebi'uu teessi waan ta'eedhaaf jechuudha. Ilmi namaa immoo ni dhalata ni guddata ni du'a. Tarmii kanaa ol jiraachuu hin dandeessu. Ni dhalatta ni guddatta ni duuta sadarkaa sana yoo songa hinduu dandeessa. Kanaan wanti guddaan ati gochuu dandeessu hin jiru addunyaa kanarratti. Addunyaa waggaa muraasa jiraastuuf jettee onnee namootaan cabsin. Addunyaa irratti illee fincaanin. Addunyaan illee seera mataa sii qabdi. Barseera isa kan ilmoo nama miti. Uumamumti kuniyyuu seera mataa sii qabdi. Ilmi namaa namummaadhaan. Haqni haqummaadhaan. Sii galee. Sammuu kee kana maallaqaaf jettee hin gurgurin. Wallaahi summa wallaahi. Gonkuma jechuudha. Rakkata. Daabboo gogduu nyaadhuu buli. Bishaan qarroo kakoo kana dhugii taa'iiti. Hin jiraata rabbiin si jiraachisa. Sii galee. Waanuma xiqqoo qabduun jiraachuu hin dandeessa obboleetti. Maallaqan argadha taayitaan argadha mana gaarii keessa leejerii laayifiin jiraadha jettee kaate cubbuu irratti cubbuu dabarratti dabba magarsaa namoota si birattis haa ta'u hiriyoota kee hojjetanus ta'e si mataa kee yoo ta'e jedhee irraa of eegi jabeessiiti. Yeroo gabaabduu addunyaan wallaahi uummata keenyaaf rabbi adha qabu baay'ee na gaddisiise. Namoonni asumaan jechuudha karaa keessaa naa bilbilaa turtanii jettan dhugaa rabbii an bilbila akka carraa ta'e saayilantii godhee rafne ture kaleessa jechuudha kaleessa viidiyoo sana argee booda rafuu hin dandeenye. I don't know abbaan qabu ta'eef haa ta'u abbaan qabu sababan ta'eef ta'e hin beeku wallaahi manguddoo yeroo rakkatu yeroon argu wallaahi summa wallaahi onneen kun danda'u na caba baay'ee jechuudha viidiyoo chanaalee fixuu hin dadhabee jedhe jechuudha baay'ee na gube. Innaa kanaafi hanga dandeenyuun jechuudha dhugaa irratti haa sochoonu dhugaa irratti haa bobbaanu kutaa kam ganda kam naannoo kamiyyuu haa ta'u arsii haa ta'u baalee haa ta'u walloo haa ta'u wallagga haa ta'u cubbuun uummata irratti yommuu dalagamu siyaasaa waliin makinaa qaama kamirraayyuu nu faayidaa barbaanneeti miti kan waa goonu qaama kamirraayyuu jechuudha. Sumunii doolchee tokko namarraa argachuu jenneeti miti isii kiisii keessaa qabnuun bitannee nyaannee jiraataa jirra qaamni tokko nu komachuu hin danda'u qaama tokkoofis faayidaa argachuuf jenneen kijib nu fakkeessinu dhugaa rabbii yoo taateen alatti jechuudha isinii galee. Dhugaa irratti immoo ilaali kan tirgootanii nu balleessitu malee addunyaarra of duuban deebinu. Dhugaan dhugaadhuma. Qaamni kamuu nuun ergatu, qaamni kamuu nuun ajaju, qaamni kamuu kana godhe nuun jedhee nu gochisiisuu hin danda'u. Isinii galee. Garuu dhugaa uummataa yommuu cabu argaa afaan walitti qabachuu hin dandeenye. Laakkii kun hin ta'u. Isin irraas jibbaan qabnu akka namummaatti. Isinii galee. Hojiin keessan dogoggoroota dhiisaa gaafa gaarii hojjetan jabaadhaa. Harka isinii rukutu. Kun uumama keenya. Akkasitti beekadhaa. Kanaaf ammas taanaan obboleewwan keenya namoota hidhaman jechuudha.
abbaa keenya akkas xiqqeeffaman dabalatee obboleessi keenya abdeetamaam manadhaa keessa jiru nu baasa. Badii isaan hin balleessine warri yakkitanii jettan hooggantoonni aanaa fi godinaa isinii galee ummata irratti safuu Oromoo cabsanii kabaja naannoo sanaa xiqqeessanii qaamolee yakka gurguddaa akkasii raawwatan kana seeratti nuuf dhiyeessa. Yoo dhuguma kabaja ummataa qabdu ta'e, yoo dhuguma jaalala ummataa qabdu ta'e, yoo dhuguma aantummaa ummataa qabdu ta'e seera jechuun hangam akka inni humna qabu isin irrattuu barra. Isin irrattuu ilaalla. Seeratti nuuf dhiyeessaa warra kana. Gaafa sana jechuudha kan dhuguma isin haqaaf hojjettu dhugaaf hojjettu jennee dubbachuu dandeenyu. Sanaa achi garuu miskiinni miidiyaa irratti callisee boo'ee xiyyeedhaa fi wanti waan tokko jijjiiramu hin jiru jettanii kaatanii tuffattu uummata yoo ta'e jedhe ofuma miidhaa jirtu. Ofuma miidhaa jirtu. Kan kanuman jedhaa. Dhugaa baay'ee waan nama qaanfachiisudha. Baay'ee. Kaabinee aanaa geeraa keessaa wanti rakkoo jedhe beektanii. Viidiyoo gootuutu jira. Viidiyoon sun citee ba'ee nama goyyoomsuudhaa jedhameeti. Akkas ta'uudhaa jedheeti. Jedhanii waan biraa wayii sitti fiduuf yaalu. Viidiyoo daqiiqaa lama hin geenye sana namni ilaalee jedhe viidiyoon sun waan edii ta'e hin qabu. Waan itti dabalame waan irraa hir'ate hin qabu. Viidiyoo qulqulluu sana namni ilaalee kan biraa waa barbaadu yoo jiraate jedhe mataan nagaa miti jechuudha sii galee. Viidiyoo kan biraa maaliin barbaadaani? Hayi. Viidiyoo kana ol maallatti agarsiisuufi. Kana dura wanti isin dubbattan inshallah sa'aatii 10 iyyuu haa ta'u. Sana booda wanti isin dubbattan sa'aa 20 iyyuu haa ta'u. Hiikan qabu. Daqiiqaa muraasa sana keessatti gochaan isin raawwattan sammuu ilma namaa kana waan tarsaasee baasuudha jechuudha. Akka namummaatti yaaduuf jechuudha. Dhugaa ilma namummaatiif namni dhaabbatu yoo jiraate jedhe jechuudha isinii galee. Kanaaf viidiyoon barbaachisu hin jiru sun ga'aadha. Viidiyoon dabalataa isin kaasaaf biddanu hin jiru. Badii raawwattaniif uummata dhiifama gaafattanii isinii galee qaamota yakka sana raawwatan abbootii aangoo fayyadamanii uummata keenya akkasa cuucan murtee wal fakkaataa nuuf dabarsaadha. Kana dhaamsi keenya uummanni keenya immoo kallattii garaagaraarra sagalee ta'aa turtan jechuudha. Viidiyoo sheer gochaa maal gochaa waa hedduudhaan nu bira turtanii jettan hundumti keessan galatooma. Maaliif obboleessi keenya jalqaba fidee viidiyoo sana akkuma argeen jechuudha narri fadhee diitiin godhee san booda jechuudha. Dirqama wanti kun fala argachuu qaba. Akka argachuu qaba. Miidiyaa hunda qaqqabuu qaba. Sinii galee maaliif dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosa jetti. Inni har'a uummata fuulduratti abbaa keenya manguddoo hangana gahu qabattoo irraa baasi tuumi akkas jedhee asaaminuudhaan akkas godhee reebu borummoo gabaa fuulduratti abbaa keenya haadha keenya qullaa huccuu irraa baasee daaraa keessa gangaladhu jechuurraa of duuban deebi'u. Orradii sammuun harreedhuma waan tokko waan itti gootu hin qabdu. Sii galee ilmoon harreedhuma dhalti waan ta'eedhaaf. Sammuun xuraawaadhuma hiikaa biraan qabu. Sii galee sammuun murtee akkasii abbaa isaarratti dabarsu abbaan inni akkas tuuffatee arrabsee akkas godhi jedhuun sun bar lafa qotee taraaree jechuudha. Nyaachisee barsiisee sii galee akka inni sadarkaa kana dhachi taa'uu fi aarsaa godhee nama ture. Gibira miindaan inni isaaf deemu bar miindaa inni nyaatu bar isatu gibira deemee mootummaa kafaleetii bar. Mootummaa waaqarraa samiirraa buusaaraa fi waan isaaf kafalu kana. Ummata qotee bulaa akka namummaattu yoo kabajneefee jedhe kallattiin isaa ta'u alkallattiin qotee buluma kanarraatiin kan inni miindaa fudhatee nyaatee ittiin jiraatu lafa isaa gurguree waasaa waa meeqa godhee sii galee. Kanaafuu har'arra dhaabbannee wantoota akkanaa kana noo jechuu danda'uudha qabnan jedha. Namoonni yaada gaggabaabsitanii guddisuun barbaadu gaggabaabsitanii dubbachuu barbaadanu baay'ee laayibiirallee turuu waan hin barbaadneef gaggabaabsitanii.